Gaaffii wayii si gaafachuu barbaade. Gaaffii maali? Galatoomi. Allaani nama maalirraa uume meesa kana mee akka quraanni jedhutti mee naa himi. Biyyarraa uume. Biyyee duwwaarraa uume jedhaa quraan. Biyyarraa uume. Biyyeerraa duwwaa uume jedhaa. Abbaa keenya Adam biyyarraa uume anaafeeti bishaanirraan uume bishaan dhangala'aa bishaan isparmii. Addaamiin jalqabatti Waaqayyoo maalirraa uumeen jedhe. Biyyarraa uumeen siin jedhe. Mee ragaa fidi. Wangeelarraa moo? Lakki maal quraanarraa amma wangeela dhiisnee quraanarraa gaaffii namni maalirraa uumame isa jedhu quraanarraa deebisaa yoonaa kennite dheen. Suuraa 15 yaada 26. Mee naa dubbisi. Dubbifadhu bane ka ani hin qabu hojii jira bal'aadhaan. Dalagaan taa'u jira. Okay. Garuu iddoo sanarraan fakkeenyaa fi galatoomi gaa tasgabboofnee wal faana haasofna yoo ta'e wal faana turuu dandeenya. Tasgabboofnee wal faana haasofnu yoo ta'e garuu baay'ee wal faana turuu hin dandeenyu jechuudha. Akkuma Munzirii baay'ee wal faana haasaa turre. Galatoomi tasgabbaayitii miira keessa waan jirtu natti fakkaatte tasgabbaayitiin afaan haasai. Aboo hojiin jira miira keessa. Hojiin taa'u jira laal. Maal miira keessa? Sittiin tolu yoo ta'e immoo sittiin tolu natti dubbachuu yoo ta'e immoo natti ibsuu dhiisi. Namni maalirraa uume nan jennaan biyyoorraa uumame akka quraanaattis akka wangeelaattis seeqanne boqonnaa dubbifadhu wangeela keetiittis akka wangeela keetiittis ni faalleessitaa kana. Dhiiga itti taarraa uumeedha suura 96 maal jechuudha? Aadamii miti aboo anaa fi ati bishaan foon akka itti ta'e isparmiirraa bishaan eegale darajaa xaba isteeppii qaba ilmi namaa baayoloojii yoo barattees wangeela keessan akkanatti hin ibsu foon san akka ta'u isparmii haadhaa fi abbaan keenya qunnamtii saalaa guugodhan akka gartee saayintifikli akka baayoloojii keetti illee guyyaa gartee 40 guyyaa 120 waan ta'uu qaba darajaa ilmi namaa yoo kan barnoota barattu taate. Embriology yoo kan baratu taate akkaataa ilmi namaa gartee nama ta'ee sagaltee dhalatu qaba. Daraja rabbiin siime bishaan dhangala'aa dhiira duudarraa bahu dubartii laphee jidduu bahu qunnamtii saalaa gadaamee isaa keessaa ol dhufe daraja akkasii qaba. Namni biyyeerraa uumamuun shakkiin qabu. Adam akka quraanatti suuraa sii kanne anaa fi ati biyyeerraan uumamne. Ati biyyeerraa uumamte? Galatoomii aboo. Asirratti kan suurri kee haasa'u suura 96 namni nama dhiiga itti taarraa uumne jedha. Eenyu namni maal jechuudha mee ana ifa naa ta'uu didee bara. Dhiiga itti taarraa uumame dhiiga itti taa namni bishaan isparmiin qunnamtii saalaa gugoote ilmi namaa. Jalqabatti ustaas gaaffii koo hin hubanne fakkaataati. Ani bonaan taatu ati gaaffii koo hubadhu. Waa'ee wangeelaas dura gaaffii koo hubadhu. Gaaffii koo hubadhu. Dura gaaffii koo hubadhu. Gaaffii koo hubadhuuti deebii sirrii isaanaa deebisi. Gurba qur'aana sii kanne suuraa 1526 dubbifadhu banadhu. Anaa sii banaa kitaaba. Suura 96 dhiiga itti taarraa uumnee kan jedhu maali? Aadamii miti anaa fi siisan. Minaa namni barumsa. Akkasin jedhu nama nuni nama dhiiga itti taarraa uumne jedha. Haa ta'u bakka kana hin deebistu waan ta'eef dhiisi. Gurbaa deebisuutiin jira. Aboo iyyaan olin waaqayyo tasgabbaayatu tasgabbiin qabdu wangeela qoban qabdu banuu hin dandeessu quraana banuu hin dandeessu baayoloojii hin beeytu rakkisaadha yoo kana taate kamittiin si dhiisi baayoloojii isa waa'ee piroofeeshinaalii keenya dhiisiiti tasgabbaa'in maal akka muzirii baay'ee dhaggeeffataa ture bara anis inni na gaafataa ture. Waan naagalee tokko isaa deebisaan ture maa aartaati? Okay, siin gaafadha. Ayyee kiyya siin deebisnee miti. Nan gaafatiin deebii qoysi. No, dirqama akkana funyaan gurgurtiin si gaafadha. Siin gaafadha ammaati. Miti. Na dhaggeeffadhu? Miti. Na dhaggeeffadhu? Naan deebisi. Na dhaggeeffadhu? Ani akka si deebise kan beeku. Naan deebina jedhisi. Amma siin gaafadha. Naan deebisi dura gaaffii kana naa deebisi. Gaaffii si deebise gurbaa yoo kana taate nagayaan boqodhu bas. Deebisnee abboomu dhugaa rabbii hin. Akkanaa tana fedha an fennu obbo waan fayyaa hin qabne waan beekumsa ammayyaalleen baratiin kutaa 12 gaditti kuftee tana rabbiin asii waliin nu qabe pheentee jarana
ilmina mee akkuma keessanittu ilmi namaa anaafete waan irraa uumamne naa fidame spermu waan jiru fidame wangeela keessanirraa fidame qunnamsa abbaan keetiif haatite bishaan walii gadha mee bishaan wangeeluma keessan keessa spermii jedhu fidame bishaan dhangalaa waan naan deebise sittiin himu jira suuraa see kanu Adam biyyirraa uume walii galle fakkeenya Yesuus akka itti uume rabbiin nu hime anaa fi atis anaafete harmeen tiyyaa fi abbaan keetiif harmeen tiyyaa fi harmeen tiyyaas waan godhanii beektan mee kanuma si haayimu wangeelli keessan naan deebisne sitti himutti hin jiru darajaa isaa hundan siima akka baayoloojii yoo barattees qur'aanni ni baayoloojii waluun faalleessu wangeelli keeti baayoloojii nu walitti hin deemu ni hun dubbatu baayoloojii waraanne wangeelli kee pheenxee waa hundu barumsa ammayyaatii fi pheenxee gartee wangeelas beektu fida san hin dandeenyu tana kana tana annan bira halkani hojiin jira hin dandeenyu amma tana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay Abbaso. Oye jirtu. Itti kannee dubbifadhu jedhani doon dubbisna akkamiin si godhan. Rakkoon guddaan bari hubannoo rakkoo suuratul mu'minuun keessatti illee ta'e suuratu Xaariq keessatti illee ta'e fakkeenya suuratu Xaariq keessatti ayata shanaffarraa haga ayata torbaffaatti فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب جدا نبانا ورا إسبار من رؤوم مبانا اللي من ماكو وان الرؤوم مهائلالو بشان أتالا الرؤوم كجدو كدويد ديرتي في جدو حرم لمان دباتي الربو يلي دبات كان نبانا مالي آدمي متكون أكو مثلا ديجا الرؤوم من إذن ترتيب التين أمما سورة المؤمنون كيسات كين دباتي نبانا آدمي نموتو يو ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون كجر لي آدم بانا أكاف مملي بيجرا ومن هيك كدبت سورة البقرة كيست اللي سورة الدو كيست كدبت الدو آدم بانا بيجرا ومم أكيد يو ترتيبا بيجر ركز على مسكين ربي والله ركز هنا ديوسان وجدتن Micama deebisaa rakkoon qabu. Maal jennee deebisna akkama jaasa nama yoo faalla ani faallaa deebisee wangeela isaatirraa akkanaa miti akkana jedhee anaa deebisu. Kanaaf iyyuun eesh faayidaa fi faayidaan qabdu. Lagachuurra caala. Miraanuun keessan illee jira astaazi. Kanama du'an kaasa jedhe sana. Kakaleessa isaatii dheeraa wajjin haasoftan sanatti fakkaata gurbaan kun. Isaa bar.